Dubarsi jiru. Daa'ima waggaa lama morma qurxiiti. Daa'ima waggaa lama morma qurxiiti nutti agarsiise. So halkan keessa sa'a jaatti ka'eeti shaama ja'a ibse dheeni shaama jaan oga ibse booda jechuudha. Torbatti immoo jechuudha bishaan lagaa deemiti jechuudha. Bishaan lagaa saree gurraatti re'ee gurraatti jechuudha. Re'ee gurraatti asham jirtanii kabajamtoota taalee miidiyaa biyya keessa kan jirtaniif biyya alaa kan jirtan nagaa jirtanii waaqaf galannaa gayuu taalee wajjin har'a miidiyaa ishee irratti dhufnee jirra irra deebineetu jechuudha. Akkam jirtan mee nagaa keessanii nagaa galata rabbii anaaf didaan walitti hojjechaa jirra jechuudha. Innaa har'a maaliif dhufnee mee ati ibsiif? Kabajamtoota keenya egaa har'a mudannoo ajaa'ibaa dhugaan isin jedha mudannoo fafee wayii kan nama jibbisiisu dhugaan isin jedha fafeen beektamu. Mudannoo isatu alaa fidaa safuudha waliin dhaggeeffanne jechuudha. Mudannoo kana jechuudha qaxaliiwwan kee jechuudha osoo isinitti mu baay'ee dhugaa mudannoo qoshaashaa ta'e tokko jechuudha baay'ee xuraawaa kan ta'e tokko jechuudha. Maayilleen akka ta'an qoshashtu wanta? No nama jibbisa osoo amma jechuudha mudannoo kana. Normally isinitti mee jechuudha bal'aan xiqqoo sitti mee jira garuu hordoftoonni keenya dhaga'uu qabani so mudannoo kana isinitti himuu qaba. Engaddaa baadiyyaa deemetan ture qaxaliiwwan kiyya hiriyaan kiyya tokko wanta wayii natti mee iccitiidhaan natti mee garuu iccitii kana jechuudha normally hiriyaa kiyya tokko jedhiitii hordoftoota keetiif dabarsi malee. Lafa kaatee maqaa kiyya dhahanii sagalee kiyya dabarsanii naan jedhee waa'ee jaatamii Amaariffaan 666 kan jedhamu jechuudha. Qaxaleewwan kiyya dhaggeeffadhu atillee isheetti nimne wanna normaali wanna xiqqoo itti mee garuu akka dhageessu. Sin waliin nan dhaggeeffadha. 666 isa jedhamu hin beektan yeroo baay'ee qaxaleewwan kiyya. Facebook dhaan 666 jechuudha. Facebook irratti hin gadhiisanii wannoo akkana godhii warri seenuu barbaadanii seenaa jira 500 ja'aniin argatanii isin hin jedha 500 so tokko dhiitan jalqaba qaxaleewwan kiyya. Egaa hiriyaan kiyya kuni duraan dursee jalqaba maannaan jedhee Facebookii hin fayyadamu tureyyuu Facebook irratti wanti kun kan argamaa jiru jechuudha. Facebook osoo fayyadamaa jiru jechuudha wanti kun isatti muddate jechuudha. Isin galee so Facebook irratti wanti kun isa muddate jechuudha. Maal jedha Facebook irratti warreen kabajamtoota hordoftoota kaampaanii Illuminaati akkam jirtan fayyaa jirtanii jirra waaqaaf galannaa gahu ifama waaqaaf galannaa gahu jedhamu. Maqaa waaqaa yaamuu hin dandeessan. Lucifer maqaan abbaa Lucifer haa galatamu jedhama. So eeyyan qaxaleewwan kiyya warreen na hordoftan jechuudha. So ilaalee maal jedhaa warreen galmaa'uu barbaadan inboxii naa godhaa karaa telegiraamaatiin natti haasaa jedhan. Mucaan kun bilbila kana hin qabatee haasa'uu jalqabe kaa. Dursa maal jedhanii birrii akkana galche jedhanii kara birrii 10,000 immoo aroon dubbichaa galche hin galche shaama jaha ibse jedhanii halkan sa'aatii jahaatti jechuudha shaama jaha oga ibsitee booda gaggabaabsataa isitti hima warra isinitti hin baay'isu isin galee yaa gooftaa koo dhiifama godhan. So halkan keessa sa'a jaatti ka'eeti shaama ja'a ibse dheeni shaama jaan oga ibse booda jechuudha. Ukkulalaliiti halkan keessa sa'a torbatti immoo jechuudha bishaan lagaa deemiti jechuudha. Bishaan lagaa saree gurraatti re'ee gurraatti jechuudha. Re'ee gurraatti achitti qalii jira. Re'ee gurraatti achitti qalii. Oga qaltee booda halkan keessa sa'a torbatti jechuudha bishaan daakii. Halkan keessa sa'a torbatti. Hiriyaan kiyya kun jechuudha. Hin godhe halkan keessa ani nan sodaadha halkan keessa sa'a torbatti nan sodaadha bishaan lagaan deemu. Gora maraata damcaan jechuudha. Kana rabbumatti saayik. Ani dhuguma osoo bishaan liqimsee hojjumatti halkan daakuu hin danda'a ijoollee baadiyyaa daakuu hin danda'a. So bishaan hindaakee dhoqqee keessa gangalatee. Dhoqqee keessa
dhoqqee keetti gangalataa ta'u re'ee achitti qalee bishaanitti gatee osoo saniin duratti jechuudha haati isaa akkuma natti himte maal sitti fakkaate qaxaleewwan kiyyaa halkan keessaa sa'aatii jaatti yoo ka'u shaama takkittuu bichaatu dhufee naan jedhe akka isheen naan jettutti jechuudha. Narri fadheetti bakka halkan guutuu kanatti halkan kana keessa jechuudha akkamitti dhiyya eenyutti birmadhu eenyutti iyyu bakka osoo hin ijjiin halkan mulu akkas jechuudha tasa qaayyaatu halkan mulu jechuudha boowwatu jechuudha ganama obari manchaakkan kun kaa jechuudha saawunatiin isaa uffanni isaa dhoqqeedhaan ta'ee ta'u jechuudha. Itti gangalatee dhufa dhoqqee keessa gangalatee dubbii sitti hin baay'isoo dheetan isin galee inna achiin booda kan ani yannoo jechuun qalladuu sin barbaadu kun waa'ee wanta nama jibbisu hin beektan isin hunduu jechuudha Oromoowwan kiyya firootawwan kiyya. Qalbiin barbaachisu isa kanaan. Na ogaa akkas godhee bocha ganama oga dhufee booda maal ta'a oga dhufee booda jechuudha camman isaa dhoqqeedha uffanni isaa dhoqqeedha fuulli isaa dhoqqeedha mataan isaa dabbasaan isaa dhoqqeedha. Re'ee birrii 3,000 ምናምን bite jechuudha qalee ta'u morma irraa qutee ta'u waan lagatti gadi. Maal jettan meeshan hojii seexanaa ilaalaa. Hojii seexanaa halkaniin meeshaanuu halkan sa'aa torbatti laga deemee inni handaaku kan waaqatti isa eega malee gizee san beeku du'ee Rabbi isaa eega dhugaan isin jedha. Kun iccitii isaati iccitii kana adiraa jechuudha maqaa kiyyan dhayanii fuula kiyyan baasanii even sagalee kiyyarlee jechuudha saawundi riikardii godheetan jira. Garuu wanni kun iccitiidha waan naan jedheef jechuudha ifa baasuu hin barbaanne isin galee. So isa kana jechuu barbaadetanii dhumarra jechuudha oga kana godhee tolchee fixee booda jechuudha bilbilaan wal hordofan isin galee wanta hundaa fixeetan jira ammoo maaltu naafe jedheen qarshii 3,000 itti reeyi galcheedhaniin. 3,000 galcheedheen 3,000 hin galche ammas isa dhumaatti ilaalaa kaan. Bilbilaan walii telegiraamidha dubbiin kun hin beektan feesbuuk irratti. Hordoftoota kabajamtoota miseensa illuminaatii taatan kottaa kara keenyaa naamna ji'a jaanii 500 naamna argattanii isiniin jedhu isinii galee. Sanaan booda jechuudha qaxaleewwan kiyyaa dhumarra wanna inni gadde wanna inni jechuudha baay'ee boo'ee natti isiniin jedhu. Sababni isaatis nan argadhee dhooga wanta hundaa oga fixee booda dhumarra maal jedhanii sitti fakkaata. Dhugaas hin jiru. Daa'ima waggaa 2 morma qurxiiti. Daa'ima waggaa 2 morma qurxiiti nutti agarsiise. Daa'ima waggaa 2 morma qurxiiti nutti agarsiise. Nama daa'imaan fi nama sin jedhe daa'imaan horii sin jechaa jira. Re'ee qale amma immoo daa'ima achiin booda miiliyeenarii taata jedhe. Micaan hin booye. Jechuun keessi kiyya kan mul'achaa jira waan akka haasaa jirtu. Asuma waliif as gadhiisaa. Dhugaa keessi kiyya waan gaarii natti dhaga'amaa jiru. Ijoollee addunyaan xurooftee jirti dhugaan isin jedha. Addunyaan xurooftee jirti. Namni qulqulluun kan waaqatti bulu hin jiru dhugaan isin jedha. Daa'ima hiriyaan kiyya kun jechuudha amma daa'ima waggaa 23-24. Maaliifan hojjedhee yaadadha maaliifan daffa kiyyaan bulaadha al tokkoon 500,000 argadhee ciiseetu nyaadhadha. Dhugaan isin jedha. Na daa'ima kana akkana godhiitii naa ergitii telegiraama achiin booda wannu taata. Na jarri bilbilan kun jechuudha hal ukkula laliitii bakka zanaa ittee jechuudha osoo riba rafaa jirtu riba ka'e bakka akkanaa deemu. Dhaqiitii biyya yookaan immoo asfaaltii maalirra gangaladhu jedhee. Gangaladhu gaddee biyyaa. Na akka kana baay'ee nama jiru. Isintan gabaabse dhugaa dubbii waan daqiiqaa 30. Daqiiqaa 10 isin gaa'ee tan na walumaa galatti kana maal jechuu barbaadetanii hordoftoota keenya dhabdanis argattanis kan samii fi addunyaa kana uuma isinii wayya. Du'aan booda jireenyi hin jira. Musliimanis kiristaanaanis du'aan booda jireenyi hin jira jenneetoo kayyaan jechuudha. So
haga sanitti jechuudhaan hunduu jechuudha cubbuu tokko malee waaqa kadhachaa ture. Cubbuu tokko malee jechuudha waaqa jechuudha aarsuu hin qabnu. Inni halkanii guyyaa jechuudha nu ilaalaa akka hojii keenya osoo hin ta'in akka jaalala isaatti jechuudha rabbi halkanii guyyaa nu eegaa jira. So nu wanta hojii seexanaa hojjechuu hin qabnu jechuu barbaadatanii maal jettan biyya asirraa maal jedhu? Korkootu waan jedhu hin qabu keessattuu baay'ee gullachaa jira baay'ee na jibbisiise waan dhaga'e kana jechuun waan akkana jechuun morma qalii maal kana hin dhageenye jechuun bakka nama jibbisiisa waa'ee seexana waan ta'eef salaa seexanni waan gaarii hin hojjetu waan gaariis nama na jaju wanni kun namni keenya osoo kana hubatee jechuun bakka hojjetanii xiqqishuma shiillee argatanii isa itti fayyadaman jedhee yaada malee karaa seexanaatiin osoo deemuu baatanii amma karaa baadiyyaatti seenee taanaan ijoolleen baadiyyaa baay'inaan ijoolleen baadiyyaa baay'inaan hin beekan. Zamanaawwinnati ammayyummaa isaanitti fakkaata dhugaan isin jedha. Ibidda keessa seenan si'ooli gaannami keessa seentan dhugaan isin jedha. Ijoolleen baay'inaan birrii barbaadan ijoolleen amma birrii jaalatan beektaa waan birrii jaalataniif. Sirriitti. Anyways ani argattanis jechuudha. Argattanis dhabdanis ijoollee waaqa samii fi lafa uume kana isinii wayyu waaqa miskiina kana kan halkanii guyyaa kan halkanii guyyaa nu eegu namni du kan callisee too jechuudha yoo deebitee too dhiifama naa godhe yoo jetteen gooftaa koo dhiifama naa godhe rabbi koo dhiifama naa godhe yoo jetteen kan dhiifama sii godhe isa isinii wayyu karaa seexanaatiin deebitanii too gibira yoo hin kennineef jechuudha samaayii isin galchee lafat isin afarrata isinii galee isin ajjeesa. So hordoftoota kiyyaa animatu isin jedhee kanarraa warreen normaalii hordoftoonni kiyya qulqulluudha garuu minaalbaat wanti akkanaa hin beektan hin dubbannu hin haasofnu malee wanna akkanaa dubbiidhanis yaadanis baadiyyaatti obbo Akaleen hin beekana godhe obbo Akaleen akkana atoon akkana godhe yoo jaan hin beektan. So wanti kun gaarii miti yeroodhaaf waggaa 3 waggaa 4 nyaatta. Immoo jechuudha wanna kana godhattee jechuudha birdi bashitaa sii kennaa dambizaatii sii kennaa dhiibbaa wanna baay'eedha baay'een isin jaalladha isin kabaja horaa bulaayi warreen chammaarii kana yeroo mara haaraa taatan sabskraayibicha godhaayi Italian miidiyaa jajjabeessaayi sabskraayi takka 2 3 godhaami akkuma baatan amma laayikii godhaa ani informationii baay'een qaba dhugaan isin jedha garuu yaa yoo wanta kana jaalattan yeroo biraa kana waan yeroo baay'ee alattis ijoollee baay'ee waan argattuuf mudannoo baay'eetu jira. Kanaafuu isin immoo jajjabeessaa isiniin jenna ani akkuma keessan dhaggeeffattu ta'e tasii waliin dhaggeeffadha jechuudha. Italian miidiyaa sirraa fudhachuu keenya. Horaa bulaa nagaan naa jedha.